السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفاتي قماتش وقا صدما سقلي كيلولي جلما كينيرا لقيا قدني سقلي سنرتي سينا نبيوتا قرصة لالوتا كارو هاسوا لالوتا أماك أري كل ليسي نما قد إباسو نو قماتشو دان وقا صدما أول لفاتي في دبي أرتيكي ستران أستاذ إسماعيل أباملكي أرقلي qaamni isaanii umriin isaanii achi deemullee sagaleen isaanii gumaachi isaanii takka addan cinne ramadaan as deemuuf sagalee haarawaa yeroo qilleensi kallattii gara islaamummaatti as deebi'ee namni gurraban qalbii ummataa keessa ergaa bareedduu sagalee kiiloolee saniin keessa buufatuuf sagalee haarawaa qabatanii dhufanii jiran. Ustaad Ismaa'il Abbaa Milkii munshidoota amma lafaa ka'aniin waliin madaalan sababni isaa bara aartiin islaamaa dadhabaa ture yadaloo fi walaloo islaamaatiin ergaa jajjaba ummata biraan gahuun hin jirre keessatti riqicha har'a munshidootaa fi warroonni dandeettii aartii islaamaa qaban har'a lafaa ka'aa jiran irra tarkaanfatanii gara aartii dhufan namni sababa ta'eef tokko isaanii fi saahiba isaanii Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaati. Isaan durallee buleeyyiin gurguddoon jiru garuu sagalee guddaadhaan hawaasa keessatti miliyoonota bira gahuudhaan qalbii ummata miliyoonotaa ergaa babbareedaan qallabuudhaan ramadaana hunda nama lama eegaa turre Ustaad Ismaa'il Abbaa Milkii fi Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaati. Yoo rabbiin keenya fedhe kamiisa as deemu Sha'baana 3 Janwaarii 4 amma keessa jirru 22tti fuula akkaawuntii TikTok Ustaad Ismaa'il Abbaa Milkii irratti sagalee haarawaa asheeta bareeda ramadaana kanaaf qophooftee qabannee kan dhufnu ta'a. Guyyaa eebbaa san nurraan hafina. Laffaatii kaleessaa galatooma har'aatiin laffaatii itti aanuuf riqichaa qopheessinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.